ta'a. Tu yaala isaa muraasa ilaallu yaala keessuma yaala stage 1dhaaf kennamu keessa akkasumas immoo pre-hypertensioniif godhamu qoricha malee kan godhamu isaan baay'ee effective akka ta'an saayinsiin baay'een argisiisa. Isaanin ilaalle achi booddee qoricha moo yoom jalqabuu qabu qoricha namoonni jalqaban immoo maal gochuu qabu kan jedhu ilaalla. Egaan qoricha malee inni jennu tokko pre-hypertension otuu sadarkaa 490 guutini itti siqee jira yoo lakkoofse ta'e isaan pre-hypertensionidha. Isaan maal gochuu qabu tokko jalqaba isaa sana ta'uunsaa irra deddeebi'amee ilaalameeti kan inni san ta'uunsaa murtaa'u. Tokko maal wanti isaan gochuu qabani soogidda dhanni guddaan soogidda hir'isuu yookiin dhiisuu sun hin hir'isa. Lammata sosocho'iinsa qaamaa gochuu ispoortii. Ispoortii maa giddugaleessa ta'e kan jedhamu maalidha yeroo miillaan deemanii kan rukuttaa onnee dabaluu yookiin immoo hafuura fakkeenyaaf argansuu xinnoo yeroo ariifatanii deemuu jechuudha. Ariifatanii ma deemuu ispoortii sadarkaa sanaa hojjechuu. Ispoortiin fakkeenyaaf waan ulfaataa ol kaasanii inni sun warra dhiibbaan dhiigaa isaanii ol ka'ee fi waan miti inni hin barbaachisu yookiin ittuu dhiibbaa dhiigaa sana waan yeroo sanatti sibiila kaasuun faani isaan wanta sanaaf hin ta'an wanta warra amma jennu ispoortii jennu keessa hin jiran. Kaan miillaan socho'uu fi nyaata warri sijaaraa faxuuxanii sijaaraa hir'isuun barbaachisaadha. Alkoolii namoonni dhuganii alkoolii dhiisuun murteessaadha jechuudha sanaafi. Irra caalaa warri immoo kiiloon isaanii ol ka'ee jiru kiiloo hir'isuun barbaachisaadha. Keessumaa ispoortii kana torbanitti hammam daqiiqaa meeqaaf hojjechuu qabu? Egaan fakkeenyaaf ariitiidhaan deemuu yoo jenne torbanitti guyyaan 3 namni taasise gaa ta'uu danda'a. Guyyaa 3 daqiiqaa 30f guyyaatti jechuudha. Gochuun hir'isuu dhiibbaa dhiigaa sana hir'isuudhaaf bu'aa barbaachisaa hin argamsiisa. Isaa ol hojjechuun hin danda'ama. Garuu inni xinnaan torbanitti guyyaa 3 30. Namni sana gochuu hin dandeenye hammuma danda'e godhu. Garuu bu'aa guddaa yookiin bu'aa barbaachisu kan argamsiisu daqiiqaa 30 guyyaa tokkotti guyyaa 3 torbanitti namni godhe barbaachisaa kenna. Qoricha yoom jalqabsiistu? Qoricha gaafa jalqabsiistan immoo namoonni baay'een qoricha dhiibbaa dhiigaa kana jalqabuudhaaf rezistaantiidha. Maal advaayisiin keessa? Qorichi kan barbaachisu dhiibbaan dhiigaa sun ol ka'uunsa rakkoo fida yoo ta'edha. Rakkoo fiduunsaa yoom stage 2 warra jennu garmalee ol ka'eera yoo ta'e rakkoo onnee irratti kalee irratti yookiin warra adda addaa rakkoo adda addaa fideera qaama irratti qaama hubeera yoo ta'e qorichi hin barbaachisa jechuudha. Qoricha sana gaanii nama sadarkaa sanarra jiru wajjin haasa'anii wanta jiru sanarratti wal amanuun barbaachisaadha. Nama sana wajjin waliigalteerra erga gahamee qorichi barbaachisummaansaa erga amanamee booda qorichi jalqabamu. Qorichi jalqabamu suni gosa adda addaatu jira. Gosoonni suni gaan akkuma bifa keenya qorichi fakkeenyaaf warra adii irratti irra caalaa hojjetuuf gara keenyatti inni irra caalaa hojjetu adda adda ta'uu danda'u yoo hundumtiyyuu hojjetan jechuudha. San irratti hundoofnee murteessina. Kanaaf lakkoofsa yookiin hammam akka ol ka'e lammata immoo hubaatii geessiseera laata isa jedhu silaalleetu sana irratti murtaa'e jechuudha qorichi kennu. Egaa namoonni yeroo baay'ee hin fudhadhu jedhanii yeroo isaan didan jira. Laayif taayimiidhaan tokko jalqabnaan dhiisuun hin jiru. Kanaaf jalqabuu dhiisuu wayyaa jedhanii yeroo isaan didan jira. Kanaaf gorsa akkamii qabdu? Akkasumas dhiibbaan dhiigaa yoo yaalamuu baate immoo maal fida kan jedhu immoo dhuma irratti ilaalla. Tole gaan jalqaba isaa hakiimiinis qoricha kennuu irratti qoricha kennuun dura maalidha kan ilaalu? Dhiibbaan dhiigaa sun ol ka'umsa rakkoo fiduu danda'a isa jedhudha kan jalqaba ilaalamu. Lammata rakkoo namti immoo dhufeera isa jedhudha kan ilaalamu. Maaliif qoricha fudhachuun rakkoo sana hambisuudha. Rakkoon sun geenyaanii qoricha sana duwwaa miti kan inni barbaadu. Wanta biraa yookiin wantuma qorichaan hin deebine fiduu danda'a. Balaan sun jechuudha. Hundarra ga'aa miti. Garuu namanni irratti ga'u abaluudha jechuun rakkoodha.
Kanaaf nama irratti geessise sana garuu qoricha duwwaadhaan hin deebi'u balaan sun. Balaa cimaa fiduu danda'a waan ta'eedhaaf otoo sun hin ta'in ittisuudhaafidha qorichi lakkoofsa sana kan barbaachisu. Egaan jalqaba maalidha? Ogeessa fayyaa sana wajjin mari'atanii sadarkaan irra jiru baruudha inni guddaan. Hin barbaachisa yoo ta'edha kan jalqabamu waan ta'eedhaaf. Sadarkaan irra jiru barraani actually counseling barbaada, marii barbaada. Irra deddeebi'anii waliin haasa'uu barbaada, wal amanuu barbaada jechuudha wanta sana irratti. Akka tettee lifetime-dha. Sanaafidha iyyuuti jalqaba irratti lakkoofsi sun sirriidha moo miti isa jedhu irra deddeebi'amee kan ilaalamuu fi al tokko dhiibbaan dhiiga ol ka'umsa baramnaanii namoota baay'ee irratti umurii guutuudhaaf